Akkam jirtu hordoftootaaf daawwattoota gammichuubii nagaa jaalalli fi araarri waaqaa bakka jirtan isin haa dhaqqabu. Har'aas seenaa jaalalaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Gammichuubii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Ani maqaan koo Saatuqaataan jedhama. Dhaladhee kanan guddadhee godina Shawaa Kibba Lixaatti. Maarreegaanis akkuma nama kamuu gaafa umuriin koo barnootaaf ga'u mana barumsaa achuma naannoo kiyyatti argamuun barumsa kiyya eegalee barumsa kiyyas osoo barachaa jiru gaafan kutaa 7-8 barachaa jiru dhiirota garaagaraarraa gaaffiin jaalalaa naaf dhiyaate. Gaaffii jaalalaa dhiirota kanaa kan eenyumaayyuu keessummeessuu hin barbaanne. Maaliif jennaan tokkoon maatii kiyya baay'een sodaadha. Lammaffaa immoo maatii kiyya keessaa ani nama hangafa. Obbolaa 5 faanaan dhaladhe. Obbolaa 5 keessaa 3 dhiira 2 dubara. Anaa fi mucayyoo ishiin sadaffaarratti dhalattu dubara jechuudha. Egaa kaayyoon koo fakkeenya ta'ee guddachuu waan ta'eef amalli koo gaarii akka ta'u hawwiidhuma Rabbiin gana mana keessa kaa'ee ture. Haa ta'uutii malee gaafan kutaa 10 fixee qormaataa koo ilaalladhu akka carraa ta'ee qormaanni kiyya naaf hin deebine jechuun gara kutaa 11tti kan na dabarsuun arganne. Anis egaa sana booda kolleejjii barachuun eegalee maatiin koos harka qalleessa waan turaniif akka fedhanii fi akka barbaadanitti waan hunda naa guutanii na barsiisuu hin dandeenye. Filannoon ani qabu hanga ta'ee nama na gargaaru yoon argadhe namaan gargaaramaa barumsa koo itti fufuudha. Egaa imalli ani taasisee gara magaalaa Walisootti galee kolleejjii barachuu ture. Anis yeroo sanaa kolleejjii achi jiru tokkotti galmaa'ee barnoota koo eegalee osoo barachaa jiru ture. Egaa kanan mucaa magaalaa tokkoon wal baree. Mucaan kunis yeroo baay'ee irra deddeebi'ee na hordofaa ture. Innis gaaffii jaalalaa dhiyeesse. Anis amma yeroon isaa waan ga'eef jedheen gaaffii jaalalaa isaa kana osoo barattuu kolleejjii waggaa 2ffaa ta'ee jiruun irraa qeebale yookiin irraa fudhadhe. Irraa fudhadhees isa waliin deddeemuu fi jiraachuu eegalee. Amma egaa jaalalaaf haaraa waan ta'eef jaalannaan dhuguma laphee guutuudhaan jaaladhe. Onnee koo qaama koo guutuu isaaf of kenne. Jaalannaan isaaf qabu jaalala ajaa'ibaa ture. Innillee akkasuma aniif inni yeroo keessatti yookiin guyyaa tokko keessatti al tokko yookiin 2 osoo hin argine oolleen bulluu. Sanaafis jecha mannaan kireeffadhu al tokko darbee naa kaffala. Mucaan kun yeroo sanatti barumsa xumureet hojii barbaaddachaa ture. Akka carraa ta'ee Rabbi isa gargaaree osoo turre hojjetaa mootummaa ta'ee magaalaa wayii irratti qacarame. Egaa amma xiqqoon irraa fagaateera. Yaadni fi jiruun kiyya hiriyaa koo baay'ee jaaladhu kana duukaa qariite. Iddoo isaa kana deemee barumsa kootti fuudhaaf kolleejjiin itti baradhu kun biraan qabu waan ta'eef yookiin iddoonni itti hojjetu kana biraanchiin qabu waan ta'eef anis lafuman barumsa kootti eegalee kana turuu fi barnoota koo xumuruu kan qabuun of amansiise. Innis waanuma kanarra deebi'ee naa hime. Egaa jaalala keenya gaafa halaala jirru bilbilaan waliif dhaamaa, gaafa wal bira geenye immoo qaamaanuu walitti machaa waliin dabarsuu eegalle. Egaa turtii waggaa 1.6 booda akkuma inni na bareen anis barnoota koo xumuree eebbifamee garuu hojii argachuu hin dandeenye. Ammas kiyya rakkinumatti ce'e. Sana booda mucaa hiriyaa koo kanaan ati amma hojii qabda waan nu ga'u waan jiruuf maal jennee jiraachuu dandeenyaatii maatii kiyyatti jaarsa biyya argadhuutii nikaa yookiin gaa'ila yoo ta'u baate qubeellaa naaf godhan jedheeni. Innis tole jedhee maatii kiyyatti jaarsa ergee maatiin kiyyas hin dinne tole jedhanii yaantala keenya ergaa nama beektuu fi nama jaalatu ta'eetii fudhannee jirra. Isumaaf yaa ta'u malee gama keenyaan rakkoon hin jiru jedhanii eebbisanii na gaggeessanii. Aniif hiriyyaan koo kun amma lafa inni dalagaa isaa dalaguutti hojjechuu waliin jiraachuu itti fufne. Anis mana shayii tokko naa banee mana shayii sana dalaguu ani immoo hojii biiroo isaa hojjechuutti fufee. Osuma akkana jennu jaalala keessa osoo jirru kennaa Rabbii waan ta'eef daa'ima tokko arganne. Gidduu keenyatti daa'imti uumamte kanaanis carraa jennee moggaafne. Dhagaanis Rabbi na gargaaree haadha carraa jedhamee waamamuun eegale. Kanuma keessa ture. Egaa mucayyoon magaalaa sana jiraattuu fi anaan wal barte tokko deddeebitee mana keenya dhufuu eegalte. Jireenya aniif abbaan manaa koo waliin jiraanyu kana yeroo baay'ee
nu ilaaltee gammaddi. Rabbiin akka bultii isin qabdan kana naaf haa jiru jettees waaqa ishee kadhachuu anatti himte. Anis abshir garaan kee qulqulluu haa ta'u malee homaan taatu ni milkooftan jedheen. Sanaan booda gaa akkuma waggaa tokko waliin lakkoofsifneen mucayyoon kun abbaa manaa koo narratti jaalachuu eegalte. Anis waan kana hin hubanneen ture. Abbaan manaa koo fiilingii yookiin fedhii hin taane natti agarsiisuu eegale. Anis maal ta'e laatu jedhee irra deddeebi'ee yoon gaafadheyyuu homaa rakkinni hin jiru naan jedha. Amalli isaa, ilaalchi isaa, simannaan isaa, qalbiin isaa hundi jijjiiramee jira. Akkan gaafa duraa isa beeku sana miti. Egaa maaltu dhalate laata jedhee duuba koo gaafa sakatta'uu eegalu mucattii kana faana yookiin intala riyyaa koo taatee natti dhiyaatte kana faana akka jiraachuu eegale irrattan bare. Innis gaafan irratti baru dhugaa jirtu kana akka dogoggoree fi kana booda akka ittiin deebine naaf hime. Irraa dhaabbadhu jedhee anis gorsee bu'een isatti madhe. Innis yeroodhaaf irraa dhaabbatuyyuu itti fufee irraa hafuu hin dandeenye. Egaa nu gidduutti lolli guddaan dhalate. Amma filannoon nuti qabnu aniif inni yeroo hunda walitti buuna waan ta'eef wal miidhuurra kan jedhu gargar ba'uu filanne. Anis dhala kiyya fudheen irraa gargar ba'e. Sana booda gara maatii koottan deebi'e. Carraan itti naa guddatu jedhee maallaqa muraasa naa ergaa. Maallaqa sana anaa fi carraan ittiin fayyadamaa guyyaa borii lakkaa'uu eegalle. Bifa kanaanis itti fufuun natti ulfaate. Carraas gara abbaa isheetti deebisee gara biyya ambaatti imaluun akkanarra jiru ofii koo amansiiseen biyya ambaatti malee. Rabbi haa galatu. Biyya ambaa deemee waggaa 2 keessatti mataa kiyyaa fi maatii koo jijjiire. Kana gidduutti egaa dhalli koo baay'ee na yaadaa turte. Anis baay'een ishee yaadaa ture. Waggaa 2 ji'a 6 kan tureetii galuu akkan qabuun murteesse. Amma dhalli koo kun maaloo ummii kiyya abbaan kiyya akka kaleessaa sana miti. Gaabbeera jettee waan inni isheetti haasa'u dhalli koo kun baay'ee sin guddanne waan ta'eef afaan hihidhamaa gaggaadhi'amaa waan keessa ishee jiruu fi jaalala naaf qabdummoo dhugumaan bilbila keessan natti haasofti. Inni dubartii sana waliin jiraachuu waan eegaleef anis isatti deddeebi'ee gaafadhuyyuu yeroo sanatti deebinaan deebisne. Har'aa naman baay'ee jaaladhu tokko argadheen jira. Rabbi haa galatu. Kaleessa jaalala gaarii keessan ture. Garuu anatti hiriyyaa fakkaattee kan dhiyaattee fi gaarraa taatee kan mul'atte. Hiriyyaan koo abbaa manaa kootiin gargar na baaftee. Abbaan manaa koos dadhabee waan hin taane keessatti kufee jaalala anaaf qabu qulqulluu sana hagabee namittii kana waliin jiraachuu murteesse. Homaa gochuu hin danda'u. Egaa har'aa anaaf namni jaalala siin kenna jedhu tokko namaddee jira. Gaafan waan kana abbaa manaa kiyyatti immoo abbaan manaa koo maaloo dhiifama naaf godhe jireenya biraan ijaariin aniifati deebinee waliin jiraanna. Mucayyittiin kaleessa jaaladhe faana jiraachuuf iyyaanne garuu kaleessa dogoggoreera. Dogoggora kiyyas gatii koo argadheera. Cubbuun kee naan ga'e kun warraa raraan taane keessan jira. Dhalumti keenyillee jaalala haadhaa fi abbaa malee guddachuu jirti. Kanaaf natti deebi'i. Adaraa kee nan gatiin. Ani duraan suman bare atis akkuma anaan bartee anuma faana yootti ufte bareedaa naan jechaa jira. Ani immoo lakkii sin amanu kaleessaa al tokko miti alidduu irra deddeebi'ee si kadhadheera. Reenfa firaa sagal garagashuu akka jedhan sana anis 9 miti 90 garagashuun diduu lakki na gaheera. Dhala koo yoo ta'e na faana jiraatti. Ati jiruu mataa kee jiraachuu dandeessa. Yeroo barbaaddetti dhala kee dhuftee dubbisuu dandeessa. Naman amma jaaladhe kana waliinan jiraadhan jedhaani. Garuu keessi kiyya immoo namni ati amma jaalattee jirtu kun icciitii kana hundayyuu yoo itti himte boru yoo sitti jijjiirame yoo maal goota waan jedhu tokko deddeebisee naaf kaasa. Keessa kiyya immoo dadhabeen gara keessanitti dhufe. Jaalala dhugaa si qabdu sakaalamtee lubbuu ishii guutuu waan hundaa sitti godhamtee garuu haalli kee na gurmaatee badiin koo maal lubbuu kan koo caalchisee si jaaladhee uumaa ilmoo namarraa si filadhee amala kee garuu si ifadhee.
ramadu garami gorta gamana teesse gamastiratta jiddu sikayedus karretta gamta ofittis baache mana tabetta anu wallale amalate yomuma arda arkesake. Egaa isinis waan an jettu jedhee yaada. Namni amma jaaladhee jiru kana qaamaanis sirriittan beekuyyuu amalisaa kana sana waan jedhu quban qabu. Inni akka kiyya fuudhee hin hiikne dargaggeessuma ani garuu fuudhee hiikuu fi dhala qabaachuu hundumaatti miira. Dhala keessa walumaan guddifna rakkoon hin jiru. Wanti guddaan aniif ati jaalala walii galuudha jennee na amansiisee jira. Anis amanee dubbisaa kana fudheera. Keessi kiyya garuu akkuma isiniin jedhee shakkinatti uumeera. Nama haaraa burustii jijjiiramurraa nama kaleessaa waliin bultii ijaarrattee waliin qullaa wal jaalalaftee dhala warraa argatte kanan gatiin isumatti deebi'ee dhiifamasaas fudhuu naan jedha. Yaada hawwattoota gammachuu fi egaa kamitti gorinaan jettu yaada keessan akkanaaf qoddaniifan gara keessan gaaree egaa kana fakkaata. Obboleettii keessan magaalaa Kuweetirraa tole obboleettii keenya seenaa kee waan nu qoddeef guddaa galatoomi. Daawwattoonni gammachuufis egaa yaada ishee akka dhaggeeffattaniin yaada keessan qoodaa fi anis yaada koo haga danda'ee fi waan nutti fakkaate siifaa qoodu. Dhugaa dubbachuuf taanaan namni haaraan gaafa mana tokko keessa galuu fi gaafa ala taa'ee walitti haasa'u baay'ee gargari. Amalli namaa alaa fi amalli namaa mana keessatti gaafa ol deebi'e baay'ee walirraa fagaata. Kana jechuun koo meebii mucaan ati amma lammaffaarratti jaalatte kun alatti gaarii fakkaachuu danda'a, keessattis gaarii ta'uu danda'a. Garuu wanti beekamu hin jiru. Shakkuun kee bareeduma ammoo nama shakkitu shakkiidhaan deemurraa nama kaleessa jaalattee fi waliin dhala godhatte kana balleessaa isaa beekee erga dhiifamsi gaafateetii isaaf dhiifama gootee carraa kee yoo yaalte bareeda jedhee yaada. Yoo sun taanis wanta carraa keetis jedhame hin dhabamu waan ta'eef carraan kun na darbee carraa biraan argadhu jettee waan taane keessa seenuu fi shakkiidhaan jireenya kee ijaaruuf dhamuun sin baasu natti fakkaata. Kanaafuu ati amma garumaa abbaa manaa kee turaa fi abbaa carraa yookiin abbaa ilmoo keetii kanatti deebitee waliin yoo jiraatte siif bareeda jedheen tilmaama. Kanaaf kana fakkaata. Yeroo kamuu yaada keessan nu qooduu hin dagatinaa. Laayik sheer gochuus hin dagatinaa. Har'aaf wanti inni qabadhee dhufe kana fakkaata. Gammee tuubiidhaa Oromiyaarraa horaa bulaa deebanaa nagaatti.